Tajaajilli Diaspooraa Itoophiyaa Ministeera Dhimma Alaa fi Dhaabbata Piroomooshinii AS waliin ta'uun sagantaa beekamtii Itiyoo Diaspooraa haalaa fi guddinaan isa jalqabaa ta'e amajjii 18 bara 2015tti gaggeessuuf ta'uu ibsa miidiyaaleef kenneen beeksise. Ibsicha kan kennan Daayirektarri ol aanaa tajaajila Diaspooraa Itoophiyaa Dr. Mohammad Idris hawaasa Diaspooraa irraa waggoota 3 darban keessatti gama daldalaa fi investimentiin galiin doolaara Ameerikaa biiliyoona 14 argamu ሂመኒሩ አጠቃላይ ግን በንግድም በኢንቨስትመንትም ባለፉት 3 አመታት ከኦልሞስት በ14 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ በረሚተንስ ማግኘት የተቻለባቸው አመቶች ነበሩ። ወልማ ገለቲ ገመ ደልደላፊ ኢንቨስትመንቲን waggoottan sadan darbanitti doolaarri Ameerikaa biiliyoona 14 ta'uu alergii irraa argameetu jira. Gama investimentiin ji'ootan 5 darbanitti piroojeektiiwwan diyaaspooraa kaapitaala birrii biiliyoona 27 ol galmeessisan turaniiru. Gama biraatiin ammoo ji'ootan 5 darbanitti karaa alergiin doolaarri Ameerikaa biiliyoonni 1.36 ta'uu gara biyyaatti galeera. Gama ogummaa fi beekumsa dabarsuutiin dhaabbilee diyaaspooraa 145 ta'an waliin hojjechaa turreerra. Akkasumas lammiilee sababa adda addaan miidhaa irra ga'ee deebisanii ijaaruuf ji'oottan arfan darbanitti qofa hawaasa diyaaspooraa irraa doolaarri Ameerikaa miiliyoona 4.1 walitti qabuun danda'ameera. Tajaajilli Diyaaspooraa Itoophiyaa gurmaa'insa Diyaaspooraa 45 biyyoota garaagaraa 25 irraa walitti bahaniif beekamtii kennuuf qophii isaa xumuru Dr. Mohammad dubbataniiru. በዚህ ፕሮግራም ላይ በዋናነት የኛ ዲያስፖራዎች በብዛት ከሚገኙባቸው 25 ሀገራት sagantaa kana irratti adda durummaan hawaasa diyaaspooraa biyya keenyaa biyyoota addunyaa bal'inaan keessatti argaman biyyoota adda addaa 25 keessa gurmaa'insa diyaaspooraa 45 ta'an gama adda addaatiin ijaarsa cimaa qabanitu filataman. Gurmaa'insootni kunneen hojiilee gaarii biyyaaf hojjetan seera qabeessummaa isaanii fi ulaagaalee bahan guutuu isaanii jidduu galfachuun filatamaniirus jedhaniiru Dr. Mohammad. እነዚህን አደረጃጀቶች በቀጥታ ከዚህ ሳይሆን የመረጥናቸው በእነዚህ በ25 ሀገራት ባሉ የኢትዮጵያ ሚስዮኖች ኤምባሲዎች አማካኝነት ላለፉት ወራት አብረን ስንሰራ ነው የቆየነው ከኤምባሲዎቹ ጋር ጉርማይንሰ ኩነን ከለቲን አሲውቱ እንታኔ ካንፊለነ ከራ ኤምባሲወኒ ፊ ሚስዮኖታ ቢዮታ 25ቲኒዳ ኤምባሲወኒ ፊ ሚስዮኖታ ኩነን ወሊን ጂኦተን ደርበኒፍ ወሊን ሆጀቻ ቱሬ ካኑማ ኢራ ከውን seera qabeessummaa gurmaa'insa jiran ilaalcha keessa galchuun bara hundaanii fi hojiilee turtii isaanii keessatti hojjetaman ilaaluun bu'aa isaan biyyaaf buusan ergama gurmaa'insichaa itti hundaa'e qorachuu fi ulaagaalee adda addaa baafaman guutuu isaanii ilaaluun warra ga'umsa olaanaa galmeessisan filanne. Gurmaa'insootni filataman kunneenis magaala Finfinnee Hoteela Skylight'tti amajjii 18 bara 2015tti beekamtii fi badhaasni akka kennamuuf beellamni qabamuusaa Dr. Mohammad eeraniiru. እነዚህ 45 አደረጃጀቶች ጥር 18 እዚህ አዲስ አበባ ላይ ይመጣሉ። ሁሉም እዚህ አዲስ አበባ በሚካሄደው በስካይላይት ሆቴል በሚካሄደው የእውቅና መርሃ ግብር ማይንሰ ዲያስፖራ 45 kanneniif amajji 18 bara 2015tti magaalaa Finfinnee Hoteela Skylight'tti sagantaa beekamtii kennuu fi badhaasaa ni geggeeffama. Sagantaa kana irratti bakka bu'oonni gurmaa'insa diyaaspooraa hunduu ni argamu. Aangawoonni mootummaa, bakka bu'oonni dhaabbilee idil addunyaa fi namoonni bebbeekamoon ni argamu. Kana taasisuun keenya hojiilee diyaaspooraa gara fuula duraaf balbala guddaa isaanii saaqa jenneetu yaanna. Sagantichi Diyaaspooraa Itoophiyaa hojii darbeef galateeffachuun isa dhufuuf jajjabeessuu fi hojiilee isaan itti hirmaachaa turan firii buusuu irratti akka argaman agarsiisuuf ta'us ibsameera.